eebbi waggaa shanaffaa miidiyaa Oromoo kan qabsoo saba Oromoo miidiyaan Oromoo dhalchaa ilmi Oromoon bakkaan gahe kan yeroo dheeraadhaaf abbaa ta'u waa'ee isaa dubbachuun shororkeessummaa bira darbee biyya kana keessaa baay'isuu fi aayidii keenya duraan kan sassisuu ga'e OMN bakka eebba OMN itti aansuudhaan waldaa aksiyoona Nuusifaay waldaa aksiyoona Nuusifaay ispoonsara ta'uudhaan hoteela keessummaan keenya keessa qubatu obbo Jawaar Mohammad daarikteerri olaanaan miidiyaa OMN akkasumas xiinxalaa siyaasaa fi keessummoota hojii dhufan haga guyyaa isaa asii deemanitti waldaa Nuusifaay ispoonsara ta'uudhaan barsiise amina waldaa Nuusifaay waldaa biyya kana keessatti gurmaa'ee hojiilee garaagaraa keessatti hojjechuudhaan hawaasa isaa qulleessee carraa hojii banuudhaan biyyattii keenya yookaan saba keenya garee dinagdeedhaan dubbachate duratti godhuudhaan karoorfatee lafaa ka'edha. Itti muhammadlee waldaa Oromees waldaan ijoollee Oromooti biyyoota addunyaa irraa ijaaramuudhaan Oromoo kaleessa qabeenyaan siyaasaanis dinagdeedhaanis duubatti hafeedhaan jennee sodaachaa jirru gocha godhuudhaaf karoorfatee waldaa addunyaa gurguddaatti hayyootaa fi karoolee garaagaraa irratti hammatee jira. Waldaan Oromees keekii OMN akka eebba baasaa isaatiin jiru ispoonsara nuu ta'ee jira. Waldaa Oromees qabilii waldaan tokkummaa hawaasa Oromoo ammoo maal hojjetee jechaa jirti beekaa bira darbe ijaan argaa waan jedheef malee hin dhageenye waldaan tokkummaa hawaasa Oromoo akka dhala yeroorraa yerootti hifanne dadhabne osoo hin jedhin uummata keenya xiqqaa fi guddaa bakka jirutti deemee barbaadee hunda meeqaa yaasee walitti fiduudhaan Oromoon tokko ta'ee caa tokko jedhu akka hordofu hojii guddaa hojjechuun isaa ni yaadatama. Maarree hamilee isaa akkasuma waldaan tokkummaa hawaasa Oromoo har'a hoo waan hojjechaa jira. Teessoo akka kanatti bareednee teenyu kana ispoonsara nyaata aadaa godinaalee Oromiyaa nyaataalee aadaa Oromiyaa godina Oromoo hundarraa hojjechuudhaan qopheessuudhaan bifa kan kanaan meeqachi keessan daabboon jira, keekiin jira, micciirraan jira, caccabsaa jira, marga waldaa tokkummaa hawaasa Oromoo ta'aa jirra. Amilee maarree isinis qeerroo ta'aa keessa jirtan waan kalee eebbatan hayyuu beekaa har'a biyya bira dabalatee addunyaan itti hawwatu obbo Jawaar Mohammad simatu arguudhaan hawwii fi eeguu yeroo dheeraa keessan ture. Har'a isa argitanii humna keessanii qabeenya xiqqoo qabduun walitti fuutanii ispoonsara tokkoffaa ta'uudhaan hawaasni Oromoo ta'uu akka ta'an obbo Jawaar miidiyaa OMN eebbisuun ispoonsara tokkoffaa hamilee mataa keessanii. Hamilee uummata Oromoo Dohaa kan jiru hamilee baay'ee dhuunfaa jirtu natti fakkaate yeroo maqaa waldaalee waan hundaa hojjetu waldaalee kanatti qaqqalee Oromoo numatu dhabe waldaanis kenna aksiyoonillee kenna nullee kenna abbaan keessummaa kenna kabajamaa fi jaallatamaa xiinxalaa siyaasaa fi daariktera olaanaa miidiyaa OMN obbo Jawaar Mohammad ispoonsarri tokkoffaan uummata Oromoo Dohaa Qatar
Mari ekses deemna hojiileen sagantaa keenya jalqabne keessumaa keenya fitti eegaa jirra uummanni keenya alaa seenaa jirra irratti hojja qabna amma gama sagantaa bashannanaa deebisa garuu saniin dura walaloo tokko akka affeeramtan abdii qaba abdii sana achi qophaa'u abdii sana qophaa'u carraa kenneefi ani carraa kenneefi ture abdii sana qophaa'u يوسف كثير ولدا جوار أنا أعرفه يروح إلى فجدنا جوار أنا أعرفه يوسف كثير دقيق ركب يوسف كثير بكرته جوار أنا أعرفه مسكين ميدا ولا بقى كمان كمان دبو جوار كثير متى أصلا في أساس كثير pada saat nama kita Yusuf Kadir. Yo, kami sampai di kantor ada maiki kesa, kena busa bisa maiki kesa kena busa.
jalqabee kaakunoo jawaari raakaa seenaa sana biyyaa jalqa buree harka takkaa gadi ciifnee ciise dhabee akka takkaa gadi ciifnee ciise dhabee akka goonni bakka qabaa goonni akka qabaa jawaar muhammadii qabsoo saba kanaa kan dhaabe akka jawaar muhammadii qabsoo saba kanaa kan dhaabe akka haati jawaar seenaa jedhamu ayyo yoo mun raafaduu kana deemtu kaayyo bilisummaa malee mun argattu waanyoon bilisummaa malee mun argattu waanyoon jawaarlee jedhee jawaar dubbatu yaa keekoo yaa qarree nutis ni dubbanna rakkoon hundaa walmaa dubbanna diinagdee jammanna guddaa ijaarama paarlaamaan fullee walmaa filanna abiyyi filamaa harkaan wal qabanna tokkummaa qabna abiyyi filamaa harkaan wal qabannee tokkummaa qabna sabni saba jaaloo oromoo dhageettaa namni nama jaaltuu oromiyaa beekta biyya nadiif dammaa qulqulluun asheeta biyya nadiif dammaa qulqulluun asheeta yaa namni koo yaa harmee eegalee jirtu waa hafee eegalee galma kaayyoo qabu fudhattee waggaate galmi galma jaaluu galma abbaa gadaa hafata dubbata kaayyoo godhaa gadaa haara'oomsi kenna yoomillee bakka argata haara'oomsi kenna yoomillee bakka argata Adisa Oromoo qabaddu yaa qomu adda lammii jawaar kan akka wabu qalbii jaaltu kan ta'e dhageetta lammii caalus Oromoo reebeetta lammii caalus Oromoo reebeetta dachee Oromiyaa midhaan guddanistuu oomisha ishee guddaa kan isheen qabdu galtuuf yartuuf karaa saamuuf karaa godhu galtuuf yartuuf karaa saamuuf karaa godhu Oromiyaa yoo jennu hunduu barate seenaa isin beeku garaan nu hubate lammiin biyya biraas waliin dhaabbatee waliin falmate lammiin biyya biraas waliin dhaabbatee waliin falmate goota faarsuun aadaa ta'e guddoo namatti facaasu maqaa lammii du'ee kennaaf mirkaneessu yoomillee dagaagsu maqaa lammii du'ee kennaaf mirkaneessu yoomillee dagaagsu ijoollee Oromoo mancaasuuf kanaatu eenyutti gattee eenyutti golgaatu diinni keessatti jiru kan irra bobbaatu kan nurraa bahee dubbii waan taatu kan nurraa bahee dubbii waan taatu wayyaan si wayyaa jedhee si garatee ati dhalittee jennaan haadha dandee si qabadde amma eessaan baata hudee si qabadde amma eessaan baata hudee si qabadde jedha qeerroon Oromoo hawwattee deemu nagaraa callaa siif dhumatee jira fudhadhu kaamallaa siif dhumatee jira fudhadhu kaamallaa lammaa yaa qeerransi duubatti hin deebi'u hojjennu keessa naannesee si dhiisu hundee si guddisa fuula kee si dibaa daaraa hooqaa biddaa fudhadhu waan hiddaa fuula kee si dibaa daaraa hooqaa biddaa fudhadhu waan hiddaa abiyyiin abshaadhaa qarummaan gootummaan itti baay'ee nama gargaara kan barumsa hin qabne dhiyaan dhugaa jalatti ni barata maraa kan barumsa hin qabne dhiyaan dhugaa jalatti ni barata maraa seenaan kan shamaraa dhayyibaa saniif haa ta'u gaagalanne jedhee waa sinii see lammii kan kee marti nuuf jiraannu aadde jedhee ragaa kunoo sabni kan kee marti nuuf jiraannu aadde jedhee ragaa kunoo sabni kan kee marti waaduu badhaamee waatu na jalaa hafee waaduu badhaamee waatu na jalaa hafee gurraan na caqasaa maamaalee socho'aa waan aferee gufee tirsee kunoo dhufee waan aferee gufee tirsee kunoo dhufee assalaamu alaikum Oromoonni marti bakka jiraattanii qeerroo fi shamarti finfinneen keenyumaa hin dhimnu kaanuti irra dhimma malee yaa finfinnee facaasi diina kee galtuu diina dhuguu gurtuu kakaasi kaakee itti himi maraa haa dhaqee ture itti himi maraa haa dhaqee ture
bane kan da usi mara chuje magara bahu jana ma jatarya atu kaltu dana ma jatarya atu kaltu dana injina ka uno anage timarti afeti amarti oromo kananti narra gadita jate mataji narra gadita jate mataji gache oromo narra gadita nandistu komishe gudda komishe ne kabdu yattu yartu bara asabu karabatu yattu yartu bara asabu karabatu adi sababa jate makana mubasne kinne dogi adwa lante kanne kare tuanne na jate kuka dura tere nanti kasini kuka dura tere nanti kasini mi kana mi kiya ni sikaindi ani sini jati una tikan tajini mali wati akaraju wal ke nayo minne amatu jete dubata karan dubatu malada amero amma intatu martu malada amero amma intatu martu oke sakankan tiko sinala de mana ini sama bisna masa urut ke sila karawani amma after one in 13 after kelo gora afterada mas jawar tiko isi mama ka hinne berbade tiko isi Tokuma romo undu baratira udti made ma bagade mara jawar hajra tu bod sanyi garara jawar hajra tu bod sanyi garara media nu bache jawar bagado ek sitin mana matduru ferro sagale kormo duri om nakante media nu ganna baya shashate media nu ganna baya shashate sabagi ya barbadan kullu romo biyati ya barbadan hasasa ya mamo Yusuf Kadir amine itu dikata amine Yusuf Kadir amine Terus mana kan ega amma kalatiman abdisa siwan bai so chajra isi bashidi so kana kata anamma aku mudubbat ali wadale biyakin aku wadale rumah ke sejalan aksyon lagi wadale gara-gara makasih bisire anamma kutin anigudu wadda kumma awasa rumo hayole haolitenna obolituwantenna huji kanabani wa kan hakka tunu ko pesani mundura kan logane me amri sani amri awantenna anamma sani wajin wajin gara wala kamu abdisa achin sagata ke tinafi abdisa Oh
Buleettiin iftuu nyaata aadaa qopheessitee akka beeksiftuu asitti si barbaanna hatattamaan gara waltajjiitti gara iddoo nyaata aadaatti buleettiin iftuu hatattamaan. Nyaanni aadaa beeksisa kanaatiin dhaabanii hojjetamanii bifa kanaan nyaata aadaa nu qopheessan maal akka isaan nu qopheessan ija kaameraatiin wajjin daawwanna. Amilee! Egaa fuulli kaameraa keessa nyaata aadaa naannoo Oromiyaa godinoota hundaa irratti haa fuulleffatu. Amma turtiin keenya nyaata keenya biyya teenya Oromiyaa keessatti gannee biraa baane har'aa maqaa obboleettiiwwan teennaa haawwata teennaatiin as kunoo galma kana keessatti argannee jirra. Sababa eebba miidiyaa OMN waggaa 5ffaa fi simannaa daayirikteera olaanaa miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadiin baga gammaddan.
itti deebi'a hundaanaaf sifaari keessummaa keenya kabajamaa fi jaallatamaa laphee nama hundaa keessa jiru xiinxalaa siyaasaa fi daarikteera OMN akkasumas harka gara biraatiin hoogganaa biyyattii tokkotu bakka malee sariitti kan jedhamiti biyyi teenya gurguraatti yeroo biraa jirtutti fakkaata. Oromees keekii eebba abbaa shanaffaa Oromiyaa miidiyaa Neetwoork har'a qopheessee asitti dhiyaate Oromeesiin akkasumatti uummata biyya keenyaa fi lammii biyya keenyaa hunda sabaaf salphii dabalatee hawaasa Oromoo dinagdeedhaan badhaasuudhaaf sochii siyaasaa miti kan biyya keessaa deemaa jiru Oromeetiidhaaf abdiirra daangaa. Maal itti aansuudhaan abdii sadii osoo isin deebisnee dura mul'ata tokkoon isa affeera Muhammad Nuur Abdurrahmaan Jinkoo. Oromoo kan Oromoo jedhee Oromoo dinagdeedhaan jijjiirame yeroo kamiifuyyuu waldaan naafsifaay miidhagwaati jechaa jiru. Koreen waldaan naafsifaay asii fudhatti nasaasaa jiru. Isinoo hawaasa Oromoo miidhagwaattu aksiyoona ni bitattu dinagdeedhaan ni bitattu hawaasa keenya dinagdeedhaan ni jijjiirtu kiyya Oromoo ni bitattu bilisummaa dinagdeen walitti nagaa jira waan jedhaniif kiyya ammallee raadiyoo Continue.